Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasin. Korri adda bilisummaa Oromoo waboo kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse murteewwan jajjaboo dabarsuun milkiin xumuramuu ibse. Kora kanaan waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa waltawaa filate kallattii qabsoo fuula duraa irratti marii taasisuu ibseeti jira. Bu'uuruma kanaan hanga korri biraa taamutti marroo dirriba ajajaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waboo gammachuu abbooyyee itti aanaa ajajaa olaanaa Odaa Tarbii dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo idila addunyaa ta'uun filatamuun isaanii mirkanaa'eeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tibbana kutaalee Oromiyaa garagaraatti lola qindaa banuun himame. Waraanni kun jiddugala lixaa fi kibba Oromiyaa iddoowwan garagaraatti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun ibsamaati jira. Lola bifa qindaa'aan waraana isaa irratti baname jaame kana ilaalchisuun sirni aangorra jiru hanga oduun kun qindaa'etti wanti jaame tokkolleen hin jiru. Ijoo keenya biraatiin wal waraansi Itoophiyaa keessaa amma ta'aa jiru biyyaa fi saboota biyyattii gatii kaffalchiisaa jiru Piroofeesar Mararaa Guddinaa uummata jidduutti godaannisa hamaa kan fidu lolli kun araara biroollee miidhuu danda'a jedhani. Suudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa hagayya 8 bara 2020 takka dilbata dabre gara biyyaa yaamuu Reuters gabaase. Suudaan ambaasaaddara ishee gara biyyaatti kan yaamte erga yaanni araara waraanaa Itoophiyaa dhaabuuf dhiyeessite aangawoota biyyattiitiin fudhatama dhabee booda. Ministeerri dhimma alaa Suudaan ibsa baaseen Itoophiyaan guutumatti yaalii Suudaan kuffisuu irraa waan Suudaan godhuu dandeessu yoo yaadde ejjennoo ishee ni fooyyessiti jedhee jechuun maddi oduu Reuters gabaasee jira. Mootummaan Tigraay damee haajaa alaa hundeessuu ifa godhe. Mootummaan bilxiginnaa gaafilee Tigraay dhiyeessitee hin furu taanaan humna waraanaa fayyadamuun akka furus ibseeti jira. Mootummaan naannoo Tigraay dhimmoota Tigraay irratti hariiroo hawaasa idil addunyaa waliin tolchuuf damee haajaa alaa kan hundeessuu isaa kan ibse yoo ta'u, dameen kunis haala Tigraay keessa jiru irratti torbaaniin ibsa ni kennaa jedhee jira. Oduma wal qabateen mootummaan bilxiginnaa marii araara fudhachuu yookaan baduu malee filannoo biraa hin qabu jechuun pirezidaantiin Tigraay Dr. Gabratsiyoon Dabra Mikaa'el dubbatanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin waggoota 20 booda lafa gadi lakkisuu loltoota Ameerikaa hordofee finciltoonni Taalibaan haleellaa bifa haaraa banan jaaniin kutaalee bulchiinsaa biyyattii 5 dabalatee guutummaan guutuu baadiyyaa dhuunfachuun gara jiddu galeessaatti fiduuf jiruu jaame. Kaabineef loltoonni mootummaa garee tanaa dhaabsisuuf waan dadhabaniif maatii isaanii dhiisanii gara mooraa waraanaatti baay'inaan baqachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Ayyaangaa daawwattoota OMN oduun ijoo namaaf qindeeffanne ta'an gammaatti daawwattaniidhaan ta'uu isinitti Faayisaa Iliyaasin oduun teenya babal'innisii istiidiyoo teenya tan hoornirraa galgala kan isiniif dabru ta'a hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa sagantaalee OMN